Ashama dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo magaalaa Naayiroobii irraa kallattiin darbu eegaleera. Sagantaa irraa kan isiniif dhiyeessu ana Firaafoolii Dhugaasaadha. Sagantaa keenya irraa keessatti labsii haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa ittisuu fi to'achuuf har'a raggaa irratti yaadni qorataa maali? Mirga sana eeguuf seerri kun bahee jechuutti jira. Kanaaf mootummaa irraa jalqaban jedha. Yoo mootummaa irraa jalqabe fakkeenyaaf aangawoonni mootummaa yoo sobbuu dhaaba. Keessummaa sagantaa isheen eenyuarraa taphattuu kubbaa miilaa Seenaaf Waaqumaa. Fedha kubbaa gadi qabu fi warra dhiiraa wajjin mana barumsaatti taphachaan guddadhe. Maatiin akka hin taphanne barbaadu turani. Guyyaa reediyoo addunyaa sababeeffachuun turtii obbo Isaayyaas Hordofaa waliin taasifne akkasumas odeessaalee addunyaa gaggabaaboo qabannee jirra. Hanga dhumaatti nu waliin tura. Labsiin haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa ittisuuf qophaa'ee ture guyyaa har'aa mana maree bakka bu'oota uummataan raggaa'eera. Walga'ii ariifachiisaa mana marichaan labsiin eksaayis taaksiilee raggaa'eera. Labsiin haasaa jibbiinsaa to'achuuf ba'ee sagalee caalmaan raggaa'us sagaleen mormii 23 irratti dhiyaateera. Guyyaa har'aa mana maree kan oole Buzoor Qolanaa kanneen morman yaada akkamii kaasan jennee gaafannee turre. Egaa labsii haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa ittisuuf fi to'achuuf ba'ee fi har'a raggaasfame kana miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa itti jechanii hojiirra ooluu hin qabu raggaasfamuu hin qabudhaniif falman turaniiru. Kanaaf seera Itoophiyaa keewwata 29 irratti mirga yaada ofii bilisaan daangaa tokko malee ibsachuu jedhu wajjin wal faallessaa labsiin kuni kanaaf hojiirra ooluu hin qabu jechuudhaan kan kaasanii warreen morman kunneen egaa heera biyyoota biroollee akka fakkeenyatti kaasuudhaan labsiin kuni luugama bilisummaa yaadaa ta'aa jechuudhaan kan mormani. Akka fakkeenyaattis labsii shororkeessummaa ammaan dura haala kanaan raggaasisnee akkaataa hojiirra oolmaa isaa irratti mootummaan gara barbaadutti hiikkatee hojiirra oolmaa irratti dhiibbaa guddaa uumee lammiilee irraanis miidhaa geessee ture. Kanarraa kaanee ilaallu labsiin haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa ittisuuf ba'e kunis akkaataa hojiirra oolmaa isaa irratti lammiilee irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Kanaafuu labsiin kun raggaa'uu hin qabu jechuudhaan mormaniiti kan jirani. Kanaan irrattis nama yaadota walitti bu'iinsaa facaasan to'achuudhaaf seeronni amma dura turan waan jiranii fi seerota saniin gaafachuun hin danda'ama. Kanaafuu labsii dabalataa hin barbaachisu jechuudhaan mormaniiti kan jirani. Namoonni labsiin kun raggaa'uu qaba jedhan immoo akka yaadaatti kan dhiyeessanii keewwata heera mootummaa 29 muraa 6 irratti akka ibsamee jirutti mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu kanneen irratti daangaan kaa'amuu malaa kan jedhu waan jiruuf ka'umsi labsii kanaatis mirga sana irratti daangaa kaa'uun akka barbaachisu waan murtaa'ee fi kanaafuu labsiin kun hedduu barbaachisaadha jechuudhaan wal morkii dheeraadhaan booda egaa labsiin haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa ittisuuf ba'e kun mirkanaa'eeti kan jiru. Buzoorqiin ni galateeffanna. Labsiin kun jalqabumarraa eegalee qeeqii irratti dhiyaataa ture. Kanneen qeeqan keessaa tokko gaazexeessaa fi biloogarii Bafqaaduu Haayiluudha. There is a law already. If we are ready. Durumaanuu seerri jira. Utoo isattuu nu yaaddisa ta'e akkanatti fakkaatutti amma mootummaan kan gochuu barbaade namoonni wanta jedhanirraa akka of qusatan doorsuufi akkasumas akka namoonni haasaan isaanii kan jibbaamoo oduu sobaadhamoo maali jechuudhaan akka of gaafatanii yaadaniif dirqisiisuufidha. Dhaabbileen mirgoota namoomaa garaagaraas seerri kun mirga yaada ofii bilisummaan ibsachuu ni daangeessa jechuun yaaddoo qaban ibsaa turani. Komishinarri mirgoota namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa yaada seerichaa irratti kaasan keessa hamma tokko akka seenanii fi hojiirra oolmaa isaa akka hordofan himaniiru. Maneejing editarri gaazexaa Addis Fortune obbo Taamiraat Gabra-Giyoorgis seerri kun calaqqee siyaasaa biyyattiiti jechuun seerichi rakkoo jiru akka hin furree fi hiikuurra hammeessuu akka danda'u kaasu. Gama kaaniin kan dubbisne Birmingham City Universitytti qorataa kan ta'an obbo Qajeelaa Qannaa seerichi barbaachisus mootummaarraa eegaluu qaba jedhaniiru. Ammayyuu taanaatu dubbise. Mirga waa bilisaan dubbachuu ka ibsachuu sana immoo daangaa lafatti gochuun barbaachisutu jira. Akkuma waan barbaadde dubbachuuf mirga qabdu waan nama jibbu waan walitti nama buusu yookaan waan nama xiqqeessu mirga nama kabiraammoo waan dubbachuun daangaa dhorkaa akka ta'uuf daangaatti gochuuf seerri kun kan baay'inatti fakkaata. Sadarkaa addunyaatti biyyoonni baay'een seera kana qabu. Fayyadamtoota irrattis haa ta'u miidiyaa laandiskeepii kan sooshaal miidiyaa jechuu kooti akka inni bifa jijjiirratu akka inni qalbiitti deebi'u gochuu danda'a seerri kun ba'umsa. Egaa isa kanarratti akkaataa ittiin ilaaluun qaban jalqabaa qaamni seera kana baase mootummaa mataasaa irraa jalqabuu qaba. Jalqaba jechuudha. Yoo mootummaa irraa jalqabe fakkeenyaaf aangawoonni mootummaa yoo sobuu dhaaba aangawoonni mootummaa feesbuukii isaanii irratti waan dharaa waan nama dhuunfaas ta'u nama garees ta'u waan fedhen sabaan ta'u amantiin ta'u sadarkaa barnootaan ta'u hojiin ta'u waan
fedheena ta'u qaama miidhameen haa ta'u foonaa maal jettan kanaan haa ta'u abbaatuma fedhe irratti yoo ofii isaaniitti jalqaba fakkeenya ta'anii inni kaanis irraa barachaa deemuu danda'a. Miidiyaan mootummaas kanuma jechuudha. Iban yoo immoo seeruma kana har'a baheera horirraa kaanee hojiitti hiiknedhanii itti galan illee aanikii guddaa uumuu danda'a. Akkaataa seera kanaatti namoonni baay'ee yakkamaadha amma Itoophiyaa keessaa jechuudha. BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii oduu gaggabaabsan isinitti maan hirphaa gammachuutiin. Boordiin filannoo biyyaalessaa paartileen duula gaggeessurraa akka of qusatan akeekkachiisan gabaasaaleen dura taa'aa ittaanaa boordichaa obbo Wubushee Tayyalaa wabeeffachuun akka himanitti boordichi yeroo dhiyootti guyyaa xumuraa filannoo itti gaggeeffamu ni ibsa jedhameera. Adda bilisa baasaa uummata Tigraay boordii filannoo biyyaalessaarraa waraqaa beekamtii argachuusaa fuula Facebook isaa irratti beeksiseera. Manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa masjiida naannoo Amaaraa magaalaa Mooxaatti gubate ijaarsuudhaaf akka deeggarsaatti birrii miliyoona 200 fi miliyoona 9tti siqu walitti qabuu beeksise. Nageenya uummataa fi biyyaaf jecha si'achi namoota yakka kamuu keessatti hirmaatan akka hin obsine abbaan alangee federaalaa ibse. Tarkaanfii abbaan alangee fudhatee fi fudhataa jiru eeruudhaan FBCtu gabaase. Hiriirri deeggarsaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif guyyaa har'aa magaalaa Jimmaatti taasifame. Waltajjii kana irrattis isaan argamuu baatanis namoonni uffata isaanii irratti suuraa isaanii tolfatan mul'ataniiru jedhameera. Nama biraa wajjiniin walitti dhufeenya qabdee shakkii jedhuun namichi magaalaa Finfinnee keessatti haadha warraa isaa milaaciin fuula keessa kukkutuun hudhee ajjeese hidhaa waggaa 18 adabame. Taphataan duraanii garee biyyaalessaa Itoophiyaa Mogas Taaddasan du'aan boqote. Taphataan kun kanaan dura Adaamaa dabalatee kilaboota kaan afurittis kan taphate yoo ta'u dhukkubsatee wal'aansarra erga ture booda boqoteera jedhameera. Sudaan maatii lammiilee Ameerikaa 17 bara 2000tti Alqaayidaan buufata doonii Yemenitti ajjeefamaniif beenyaa akka kaffaltu walii galte. Tarree shororkeessummaatti Ameerikaan ishee ramadde keessaa bahuudhaafis wantoota biyyattiin raawwachuu qabdu keessaa kun isa ijoodha jedhameera. Giifti dureen Namiibiyaa gaafan du'e qabeenyi koo mara kanneen deeggarsa fedhaniif oolu jechuudhaan waadaa seente. Reuters akka gabaasetti qabeenyi ishee waliigalatti doolaara miliyoona 3tti siqaa jedhameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabde isaan kana turani. Keessummaan sagantaa isheen eenyu har'aa taphattuu kubbaa miilaadha. Garee kubbaa miilaa biyyoolessaa dubartoota Itoophiyaa yookaan Luusii keessatti taphattuu sarara fuulduraa kan taate Seenaaf Waaqumaan magaalaa Naqqamteetti dhalattee guddatte. Shamarreen ganna 20 kan taate Seenaaf bara 2011tti taphattuu urjii ta'uun kan badhaafamte yoo ta'u, seenaa jireenya ishee akkanaan nuuf qooddeetti. Fedha kuwaasii gatii qabuufis warra dhiiraa wajjin mana barumsaatti taphachaan guddadhe. Piroojeektii Naqqamtee keessa hojjechaa ture. Sana booda akka carraa ta'ee Asallaa akaadaamiitti filatame. Waggaa 4 achitti leenjisamee as taphachuu jalqabe jechuudha. Adaamaa kanama. Maatiin naannoo keenya irraa ka'anii ilaalchuma gadhee gatii qabanii fi akka hin taphanne barbaadu turanii humna isaanii ol yeroo ta'u fedha kunaa eeguu jalqabanii namni tokko fedha qabaannaan kaayyoo qabaannaan wanti sadaangessu tokko hin jiru. Ani fedhuman qabuun qasuma jedhaa warra dhiiraa wajjin taphachaa guddadhee safara keessattis ani dhiiras durbas jedhu maaliif hundumtuu tokkodha. Namni tokko kaayyoo qabaannaan wanti sadaangessu jira jedhee yaadu. Durbis wanta tokko gochuu fi gahee guddaa qabdi. Wanti dudduubatti ishee hambisu tokko hin jiru. Abjuu namni tokko qabaannaan abjuu isaanii sana bukkee gahuudhaaf wanti tokko wanti nama daangessu. Kanan kubbaa taphadhu fedhuma qaburraa kan fedha. Wanti tokko akka ulfaataatti ilaannaa wanti sun bukkee gahus taphachuus hin dandeenyu gatii akka ulfaataa sanatti ilaallee fi garuu ani kanan kuwaasii taphadhu itti bashannanaa jaalalumaan kuwaasiidhaaf qabu na gammachiisa jechuudha. Asallaa utuu hin jiru taphattoota ciccimoo jedhamee carraa Kooriyaa deemanii do'achuun laatamee ture. Carraa sana keessan ture anis nama tokkon ture. Sana booda Kaameroon wajjin taphanneerra
Tanzaniyaa wajjin taphanneerra, Aljeeriyaa, Rwaandaa, ani sarara fuulduraarran taphadhaa lakkoofsa 10 kilaboota keenya keessatti goolii 21 galchuudhaan xumuree akka biyyoolessaatti EBCdhaanis urjii ta'edha kan filatame, akka federeeshiniittis kan filatame waan lamaadha. Goolii hedduu lakkoofsisuudhaaf taphattuu cimtuu ta'een kanaan badhaafamee jiru bara darbe. Isarratti immoo kilabiin keenya bara 2011 Pirimeer Liigii dubartootaa irratti shaampiyoonii ta'aniirra kan xumurre waaqayyoon guddaan galateeffadha. Sattaanuudhaan maatii kun galateeffadha. Akkanii kanarra ga'u kan na godhe immoo koochi Kumarraa fi koochi Baasaa Zillammaan guddaa galateeffadha. Karoorri koo karaa fuulduraa kan hunda caalu biyyaaf dhaabbatanii taphachuudha. Isarraan darbee immoo carraa piroofeeshinaalii ta'uudha kan waaqayyo wajjin. Gabaasa keenya dhumaan guyyaan har'aa guyyaa raadiyoo addunyaa jedhamee kabajamaa jira. Nutis kana sababeeffachuun yeroo raadiyoon Itoophiyaa tajaajila afaan Oromoo eegaletti kanneen gaazexeessummaan hojjechaa turan keessaa tokko kan ta'an obbo Isaayyaas Hordofaa dubbisneerra. Turtii obbo Isaayyaas waliin taasisneen bu'aan raadiyoon afaan guddisuu irratti qabuu fi yaadannoo yeroo isaanii sana natti himanii turan. Akkuma beekamu raadiyoon humna guddaa qaba. Egaa kan afaan Oromoo yoo fudhanne afaan Oromoo guutummaa Oromoo keessatti Oromiyaa keessatti qooqisaa akka dhaga'amu tokkummaa Oromootaa walitti fiduudhaa fi gumaacha guddaa qaba. Guddina afaaniitiifis afaan Oromootiifis tarkaanfii tokko deemsiseera. Dhaggeeffattoonni keessan maal isiniin jedhu? Namoonni sagaleetiin fa'aa adda isin baasan jiru? Baay'ee gammadu malee reediyoodhaan yeroo dabarsinu uummati keenya baay'ee gammada. Afaan isaatiin reediyoon darbuusaa gammachuu guddaa dhaga'ama. Istuudiyoo keenya dhufuu, biiroo waajjira keenya dhufuu bilbilanii yaadannoo kennuu dhalaadhaan dirigaa moobaayiliin jiru. Sagantaa kanarratti kan amma tokko goosanii jedhanii sagantaa garaagaraa irratti walaloo erguudhaan, barreeffama garaagaraa erguudhaan, asoosama seeneffamu erguudhaan baay'ee qooda fudhate. Uummati keenya baay'ee itti gammadee ishee masaajida uffatii sana baay'ee itti gammadu. Karaa irratti jirtanii yookaan immoo iddoo tokko teessaniitu nama wajjin odeessitanii sagalee keessanii namni isin bareeffaa isin yaadatee isin obbo Isaayyaasii kan isiniin jedhee waan akka kanaa isin qunnamee beekaa? Nu qunname yeroo haasofnu namooti naannoo keenya jiran isin baruudhaaf nu dubbisuu, nu jajjabeessuu baay'ee itti gammadu, yaada kennu akka waan fooyyessinus nu beeku, adda nu baasu. Tole, meegaanii kan dhumaa dhaggeeffattoonni akkasii yaadatanii fi sagantaa durii irratti akkaataa isin ittiin of beeksistan mee nu jedha takka. Egaa jechuun amma yeroo dubbisu qaama keenya jennee kun raadiyoon Itoophiyaa qophii afaan Oromoo magaalaa Finfinnee isin darbudha. Amma kanamarraa sa'aatiin 2dha. Oduu isin dhageessifnaa. Oduu kan isin dhageessinu ani Isaayyaas Hordofaadha. Jalqaba irratti hangafoota oduu jennani. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kamisa galgala kanumaan xumurreerra. Odeessaalee dabalataaf marsariitii keenya www.bbcnewsafaanoromoo.com akkasumas fuula feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo daawwadhaa isiniin jenna. Sagantaa har'aa kana kan isiniif qopheesse ammayyuu taanaa duraa duubaan kan isiniif dhiyeesse immoo ana Firaafoolii Dhuggaasaadha. Sagantaa biraan boroo walitti deebina. Halkan gaarii isiniif haa ta'u.